Waan argine nuti fakkeenya keessaa wal bira jiruure inni adda akka keessummaa irratti malee bakka tokko hin galan. Garuu kaleessa isa bira dhattee hojii bakka biraa galuu turte aayidii ishiillee xumuramaa jira. sababa isa beeka amma karaa Maal beekna mucaan akkasiin godhatan mucaan beentedha waan ta'eef mucaan baay'ee beentedha ture. Jajjaati mana maawanta beentee ta'ee maal ta'ee Nama akkas. Inna eega beentee ta'ee waa'ee amantaa dhiisitoo amma waa'ee amantaa gadi guurini hojii afaan kee qabatu ta'a. Beentee dhattee bina farti. Beentedha jechuudha. uummata akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Jayyoo tana waan hin beekne natti fakkaata. Bifti isheetiin na jalaa badii wal na jalaa dhahe. Dhugaa rabbii kanarratti suuraa kanarratti waan mana ishee beeku natti fakkaata. Jayyoon tunuu nuti gunguruu baay'ee suuraa maalifan isheen beeku jedhee salaalee naannoo biriitii yookiin naannoo gurraa jedhamu natti fakkaatti. Nan dhagachuu qabe. Gaafa biyya ormaa kana jalaa bifti keenyas baay'ee jeerama. Kanaaf as keessatti boqottee jedhamtee jirti. Baay'ee tokko nama gaddisiisaa dhuga. Kiyyaan immoo haadha manaa as keessaa qaba miti akkamitti maal gooti isa biraa. Isheen tun maalidha isaaf? Fikiranyaa naati. Garuu Maal si gaafadhu masii sitti hamtu buldinkii tokkorra galanii muree maal goote maal si gaafadhu? Isheen ማለት ነው ለጊዜ ማለት ማለት አለ አይደለ አባ ማን አይደል ነጥ ፈካቱ በከስ ፍቅረኛ ናት አና ላጅት Masih gaafadhu kun anillee isaan hin haadha manaa isaan hin beekne haadha manaa isaan hin beekne isaan hin beekne. suuraa wajjin garuu kan inni poosto darbee mana dhiiratitti duutee kan jedhamu mana isaati. Akkas taanaan dhugaa rakkoodha. ቆይ ይሄ ከዱጋ አባ ማናቴ isheen beeku maakaada poolisii biratti Tuni bara haadha manaa isaati miti. haadha Haadha manaa manaa sana hin beeku. sitti meem ግን የጋዳ በናንታን ምን ዱበርት ለማማት ጎድ Maal gooti jedha bar manuma isaatiifu. inni ittiin sin jedha goddanyaadha okay obsituu ni beektaa haadha manaa isaati. Haadha manaa sana hin beekaa. Daa'ima walirra qaban bareedee. Daa'ima walirraa qaban yaaduu argee jira. እንደውም Eessa mucattii ani waan hin beeku natti fakkaata garuu tooyyuu natti fakkaatti naannoo salaalee. Hin beekta mucayyoon naannumaati jettu kana hin beekta. Garuu gurraa miti ishiin gurraa biriititi miti. Tooyyoodha? Haroo daka daroo licooti garuu walitti achas gara gurraatitti. Gara gurraatti achas gara malee ishiin daaka ishiin haroo daroo licoo. Maqaan ishee obsee. ቆይ isheen waraqata qabdi Waraqata gana hojjisiifachaa jirti akka fageenyatti. ayidii immoo baattee deemte silkii duubatti Isaa bareeddina nagadaa turanii garuu ishiin beeku jiru tanaa lakki waliin taatu bakka hin jedhu kana yoo taate ilaalu. Ijoon ta'a.
jaalallee hanga jettanii abbaa manaa koo ture yoo jettan namnis garaa siniif naa. Boruuf ganaa abbaa manaa naa taa'adhaan. Harmeen kee osoo uffanni itti bareedu, osoo foon jiidhan itti bareedu, osoo manni gaariin itti bareedu. Ifamana godhi malee tun ijoollee shan irraa qabaadha iyyuu an Dubaay hin fidu malee. Dhirsagii wallahi na dhiise kan biraa ilaala. Fiddeenaan si jamma si ilaalu inni. Nan ilaalu maalessa. Ani dubartootumti dhugaa rabbii dhiira biyyarraa fiddanii. Ismaan በጣም ነው የምትገርሙት። በቃ 2026 irra teessanii jechuudha. Attoota haadha siya. Attoota dha malee hundi ishee addana. Hawwii maal jettameeti? Atoo aangoon guyyaa tokko naaf kenname moo dhiiruma Itoophiyaan biyya kana keessaa fixa. Kan Saawudii tokko maal jedhe amma? Inni kun nyaachuu bareedaan. Ji'a ji'aan ijaazaa buufachaa. Jeeja maali torbaniin buufatamu. Inni danda'amaayi? Egaa torbanitti siya tokko boomni. Dhugaa rabbiin sin jedha dubartoonni akkanuma jettanii dhiira biyyarraan fidina. Dhiironni biyya keenya hundaa miti ani ijoollee ciccimoos nan beeka waan ta'eef most of them gadheewwan. Akkeetti dubartii qaban hin beekanii, akkeetti dubartii tireetii godhan hin beekanii. Baqa like careless. They are careless. Waan takka hin beektu. Yeah. Qami ijoollee dayyuu tokkoon galcha. Hawwii namichi kun hiriyaa kooti koo galchee sin jira. Lammii biyya biraati. Hello there. Hello. Hi. How are you guys? We're good. What's bringing you here? Well, I'm just passing through, so I saw beautiful ladies, and I said, let me say hi. This one, right? The one she's standing in front of you. All of you. Come on. Howie. Long time, yeah. Banchi samallo ne metta. So look at her. Her smile. She's You know, sweet, she's yeah. pretty. I mean, all Ethiopians, you guys are pretty, sir. Oh, we appreciate that. Just how, But this one, the worst one. Jana Howie jana dun. dosa kana wayya. Kawa, argite. Rifannet. Yaa, kan isaa bareedaadha garuu. Inni kee baay'ee bareedaa, ati dhiira bareedaadha jedhee Ingiliffaan itti naa himi. what did she say? Dear. What did she say? She's saying you're handsome. You look amazing, you know? I'm trying. I swear to God, she's saying that. Really? Yeah. I'm really proud of you guys. The way you don't. I mean, you speak your language anytime you guys are together. I really appreciate that. It's really good. Oh. Yeah. Oh. That's So really how are you gonna respond that? This is not compliment. It is like someone is interested. No. I mean, some people don't want to speak their own dialect when they together. Yeah. They say like, Habibi, come to here. Lafa kanarratti namni si ajjeesu yookiin namni si ajjeesisu si ajjeesee ka'ee reenfa keetiin kan taphatu eenyu beekta? Nama kan koo jette, nama ofii keetti siksite, nama faana nyaattee faana dhugdu, nama faana ooltee faana bultu, nama keessa garaa keetii sirriitti beeku. Nama akkasiitu si ajjeesa. Waan si dhibu si ajjeesee ka'eellee anatu si ajjeesee siin hin jedhu. Reenfa keerra dhaabbatee waan boo sitti fakkeessaa duuban immoo sitti kolfa. Kanaafi namoota sin bukkee jiran hiriyoota keessan
keessuma warra caalchistanii jaallattanii itti of gattanirraa of eeggadha.